jechuun amma takkaasoftutti miti. Lekki seera qabeessa maalii beektaa? Seera maalii beektaa miti ati? Hojiin asirra jirtu kun gaariidha. Maal godhaa jirta? Inni wanta si galchuun qabu. Na galcha. Ka jechuun laal amma ati namoota san hunda keessaa kaatee ati qoy Saidoo jaalatee bar dubbachuudha. Lekki nama san hunda keessaa namni ba'ee dubbachuuf akkatti ba'ee dubbatu dhabuu danda'a yookiin karaa dhabuu danda'a malee. Wanta ajaa'ibaa, wanta dinqii. وايبو كل فن في التعرف فوزيان والله لازم فتيا مو فوزيان اندلو مالي بو يو هندن ديني مالي ديمتي انت اللي تفيتيني بفهمتي جرتي دغريسا يو هندن ديني يو ايو كان قبدي غدين چوفيني مالي ديمتي غربي سيفت سيتن كل فيها مو وانت كل برانكيس فكاتا هم بيكو غاري بچو جچم بيكو اني يو هندن ديني كيسنگل مالي كيس غلتمي ماليف وانت عجائباتي والله لازم فيديو كان انت ما تدالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايو وانت فجاسني اكو فجاسني تحمتو جد متيري وقاعدة أنا تو سرقي قلتين ست الفاجرة هاتي مو جارتي سدفاني يمو جتا جرتا جارتي بتس جارتي سديس أفر سرة الوفا سوميان dirqama fuusisti teekee kee jetteen fuusisti dhugaadha isheen fuusisti እና በቃ ዋንቲ አቲ ጎቴ ሱሚያረት ቆፋን አበቱ ስረትሌ እንማ ዱፋ ካነ ተቀበሉ ቀብዳ እርገፍ ሰይዶ ጃለቴ ወልጀል ቀባሜ ጋብስኪን ኩኖ ጥፊን ጀል ቀባሜ ኦ ማይ ጋድ ጥፊን ጀል ቀባሜ ጥፍጦ مدين سكومو متكيتا ميكا راس منو بالله تنشن كانت تفعلمي منو ويو فاتيا مفوزيا دان مالي كيفتي كو طفن غوت انت لك قالو كان انت لتين كوني اكيد كاراتي وي برچون شنول والله دغاد امبر نمن طافاني انقبد تبالي ابا مناشي يزچالا غافدرا عندي يو اندندين ينتلونسون yoo takkaalle kaballaa tokko ayyuutti ilaanne akkamumaan deemte uftamanummaan qabdu Saidoon jaallanne maaltu fiigeessi humna hin qabdu maaltu fiigeessi fidee yaa bareeddu kiyya maaltu fiigeessi fidee kalaas jantalli jaallattee maraachaa jirti amma sargii godhamee xiqqoo isheef intinaa ta'utti si maaltu fiigeessi geesse yoo hin kaballe aarii keen baane ugaada yoo kabalte aarii keen baane takkamichine maal masigeesse maal si galche abbaa manaa qaba jetteetta ati abbaa manaa keef sodaatte jette bar inni ammatti jalqabde kuni dhugaa isheeti jechuun ishee yaanni ishee sirrii ta'eetu gan rukutamuu isheen naare immoo deemtee rukutamuu isheen naare maaliif ooyi rukutullee qabdi teessee maddii sukkuummachuufne ወይ እናቴ ንመዲስ ኩመቹፍ ደምቴሙ ምንም ቢሆን ዋንተ ኮሌ ተው ጀቻላ ዮ ፕራንኪ ምትቴ ዋንቲ ኩን አጣና ገሩ ቀብዲ ቱርቴ ተካለ ያታቱ ኢንተሊጀንሱን ተካክብላ ከበላ ደ አስተግፊሩላህ ላዝም ተሊ ዶክተሬት ፍለቴት ነትፈካቲ ከበላቲኒ ዮ እንደንደኝ ማሊፍ ደምቴ ያኒ ከስሪዳ ugaadha wallahi tikakkilenyaadha yaanni ati qabattee jirtu boorus akkasuma namni tokko kuno ndom ayuuratti argitee intalli Toofiqin jaallattu eenyushee Maariyaanaan akkasuma qoricha dhugdee mana kimi deemtette kuno jalqabsiiste kaan ayyuutiin jalqabamaa jira ammas kuno sini galee dhugaadha abbaa manaarra namaarratti dhufa wanti kun bakka kana booda lamadamee jechaadha yoon uummanni tokko firraatiin dhorkine jechaadha akkasittiin እና yeroo ammaa kana kalaas qofaa keessan qabatanii taa'uu dandeessanii warri abbaa manaa qabdanii yookiin hidhaatii mana keessa kaawwadha moobaayiliitti laatiina yookiin immoo waan tokko godhaa malee bakka kanaa booda akkunuus jaalladhe jettee deemtee qoricha dhugdii akka ayyuu kana sini galee kan ayyuutiin jalqabamee kunoo Maariyaanaan jalqabdeetti isa taane immoo gaarabbitu beekaa yaanni intaloo kanaa bareedaa ture gan kabalamuu jennaare na ayyuun immoo jaartii sadaffaan eeyyamuu jettee jirti
Saidoof jaallattees jibbitees immoo ayyuun tuniin Saidoo wanta lamaan taa'us natti fakkaatu akkuma jaartiin isaa jettee jaartiin isaa dirqii keef jettee kan isheen heerumsiistu dhibbaaf dhibba nan fuusistu dhibbaaf dhibba nan beeka jechuun bakka xiiqii qabatteetti ishee waan ta'eef jechaadha. Innaa yaa wanti facaasan akkuma facaasanitti haammatu obsa siifaa kennu yaa ayyuu keenya. Jaalaladhaas sittis hin faradamu sii galee sittis wanti tokko hin faradamu. Jaalaladhaa jaalalli immoo yaraadha dhugaadha wallaahi billaahi jaalalli yaraadha dhuguma jaallattee ta'etoo namichi kun birrii hin qabu ta'e akkasitti jaalala maal isaa jaallatte hin beeku gamuun birrii isaa jaallatte ta'a hin beekamu siif rabbitu beeka. Kanaafuu jaalalti immoo yartuudha. Jaalaltu salphoo nama gooti dhugaadha intalli bareedduu kana maaltu irraa hafe wallaahi bareedduu qabda malan qabdu malee innaa akkasii egaa ammumaa si jalqabee jira bareedduu kiyya ammumaa shamarran egaa ammumaa si jalqabdee booda immoo as biratti ani Saidoof ergaa kan hin qabu intala isaaf jettee qoricha dhugde ishee biyya Arabaa sana isheellee fuudhuu qaba dirqama fuudhuu qaba erga ayyuutiin qoricha dhugdee ani mucaa dubartii qaba kanaafuu kanaafan fuudhee erga jedhee bakka erga shamarraniif ilmoo shamarranii qaba kanaaf nassaabee fuudhee erga jedhee erga ayyuuf yaadee intaloo ishee Dubaay teessee biyya Ormaa teessee ishee yeroo baay'ee ulfaan haatoo haasoftanii jaalalli sirraa qabamtee qoricha dhugde sana ishees dirqama fuutaa jechaadha bakka akkasaan dhugaadha. Warroonni sagalee koo dhaggeeffachaa jirtanii laayikii koomentii sheer gochuu hin dagatinaa. Eenyu biratti? Saidoo biratti. Miknaatum Saidoo fi Sumiyaa biratti. Miknaatum intala sana dirqama fuudhuu qaba. Erga ugumaan jaalala ayyuu hin qabu jedheeti. Erga immoo ani ilmoo shamarranii nan qaba dubartii nan qaba kanaa naazan siisteen fuudhee erga jedheeti intalli sunis isa azansiisuu qabdi. Intala biyya Ormaa irratti qoricha dhugdee miidhamaa jirtu sana jaalala isaaf jettee fuudhuun dirqama isaatii warri fuudhuun dirqama isaatii jettanii koomentii jalatti naa barreessaa dhugaadha fuudhuun dirqama isaatii erga ani 3-4 hanga 4tti nan deema erga jedheeti Sumiyaan indoom 4 san gahuu jettee jirti. 4 waan dhaabatu natti fakkaatu erga jetteeti maalidha bakka intala sana fuudhuu qaba. Ayyuu obsa siifaa kennu sadaffaan eeyyamuu jechuu hin qabdu yaa bareeddu kiyya waa'een lama taanii jiraannaan hin jiru ganaa 3-4 sirratti dhufuu danda'a. Kanaafuu obsa qabaadhu malee abbaa barbaadeen xafaxafne warri xafaxafamuu deemtan immoo of eeggadhaa ooyi ta'a yoo hin dandeessan ta'e.